Hidhaa galaanaa qorannoo fi seenaa raanda'u Kaayyoo Waragootiin. Hidhaa galaanaa hiikaa kitaaba mata duree War of the Flea, The Classic Study of Guerrilla War jedhuun Roobert Taaba barreessite. Adoolessa bara 2020 Bosona Oromiyaa. Kutaa Afuraffaa. Lafti bilisoomni kaartaa irratti jalqaba akka tuqaa xinnootti mul'ata. Achirraanituu babal'atee guutummaa biyyattii dhuunfachuu eegala. Waraansota bilisummaa fi gatii itti kaffalan. Ayirlaandii. Qabsaa'aa dahoo isa baadiyyaa fi shororkeessaa isa magaalaatiif boombii fi rasaasni meeshaa fiizikaalaa isaaniiti. Haa ta'u malee lameeniifuu utubduun isaanii inni guddaan siyaasa. Kaayyoon qabsichaa inni dhumaa akka Veetnaam tokkummaa uumu yookaan akka Saayipras magaalaalee gurguddoo rifachiisuu miti. Lola bilisummaa biyyaa keessatti humna waraanaa xiqqoo jirtu walitti fidanii humna industirii cimaa lolanii mo'uu yookaan rifachiisuus miti. Kaayyoo inni guddaan humna cimaa qubate yookaan mootummaa gantuu yookaan puppet sanaaf haala hin mijanne uumuudha. Waraana bookee keessatti madfoonni paarlaamaa gaaga'ama meeshaalee waraanaan olii beeksisu. Maxxansoonni barruulee fuula jalqabaa balbala'insa boombii olii uumu. Qawween maashinii bakka dadhabetti hiriirri nagaa lola injifata. Shororkeessummaan yeroo baay'ee akka gochaa gara jabeenyaa fi ajjeechaa siyaasaatti yookaan political suicide ilaalama. Garuu dhugaansaa shororkeessummaan hamma utuu hin filatiin mandara tokko summii waraanaatiin duguuguu fi magaalaa tokko boombiin dhukaasuu hamaa miti. Shororkeessummaan humnoota tarkaanfii irratti fudhatu filachuu isaatiif tooftaalee waraanaa hedduurra gara laafummaa qaba. Dhuma irratti humni cunqursaa waan dirree waraanaa irratti injifatameef osoo hin taane sababoota lamaan keessaa isa tokkoof harka kennee lafa qabatee gadhiisee deema. Tokko salphina guddaa waltajjii biyya isaa keessaa fi sadarkaa addunyaa irratti dhufu baqa. Lama kasaaraa bu'aa dhabuu fi gochi weerarichaa yookaan kolonichi ulfina dhabuu. Finciltichi bakka Daawit of buusee diinni isaa sammuu saba bal'aa keessatti hiree Goliyaad akka qabaatu kaayyeeffatee hojjeta. Saba bilisummaa isaatii kutatee diina isaa isa humna cunqursaa fi dhiphinaa ta'een falmaa akka jiru addunyaatti beeksisa. Kaayyoon shororkeessummaa jedhee rifachiisuudha. Kaayyoon isaa inni guddaan mootummaa ajajaan bulu diiguun bulchitootni gita ittisaatti yookaan difeensiif akka xiqqaatan godhanii bakka eegumsi hidhatee baay'inaanii fi walitti fufinsaan hin argamnetti uumaa akka hin milkoofne taasisuudha. Gochi kun mootummaan akka garaa jabaatu taasisa. Gara jabeenyi mootummaa immoo deeggarsi uummatichi finciltootaaf qabu daran akka dabalu taasisa. Ayirlaandii keessatti sanatu ta'e. Jalqaba irratti deeggarsi uummatichi finciltootaaf qabu yaraa ture. Yeroo mootummaan Biritishii tarkaanfii fincilicha dhabamsiisuu yookaan counter terrorism banuu gama finciltootaaf deeggarsa argamsiisuutiin hojii finciltoonni hin hojjenne hojjeteef. Ayirlaandii keessatti finciltoonni magaalaa guddittii Ayirlaandii keessatti gamoolee tokko tokko to'atanii Ayirlaandii Biriteen jalaa bilisoomuu labsan. Akka fincila sanaa seenaa Ayirlaandii keessatti fincilli deeggarsa uummataa dhabe hin jiru. Ayirishoota 100,000tu raayyaa waraanaa Biriteen waliin hiriiree lole. Akkuma Biritishotaa uummati Ayirlaandis fincilicha akka waraana dugdaatti yookaan stab in the back lakkaa'e. Yeroo waraanichi dhume finciltoonni harka kennanii hidhamtoonni magaalaa Dablin keessa naanneeffaman Dablin
naroonni dheekkamsaa fi iyya guddaan simatanii dubbiin bilisummaan Ayirlaandis irraanfatame yookiis yeroo baay'ee fagootti dabarfame. Yeroo kanatti Biritishoonni balleessaa guddaa raawwatan. Itti aansanii hooggantoota fincilichaa 15 rasaasaan ajjeesan. Ajjeechaan sun oduu addunyaa irra marse ta'e. Gaaffiin Ayirlaandii abdii deebii nagaa argachuu danda'a jedhu irrattis balbala cufe. Fincilli deeggarsa dhabee ture gootota wareegamtootaa ida'atee battalatti haaromse. London garuu waan injifatamuu barbaadde fakkaatti. Yeroos waraanni addunyaa tokkoffaa adeemsifamaa waan tureef loltoota baay'ifachuuf jettee dargaggoo Irish baay'ee hidhachiiste. Hidhattoonni sunis yeroo gabaabaa keessatti raayyaa Riippaabilika Ayirlaanditti makaman. Ingilaand balaa cimaa itti dhufuuf haala mijeessite. Amajjii 2 bara 1919 gumiin giddugaleessa paartii Siinfii Ayirlaandii Biriteen irraa soomuu ibsuun mootummaa difaaktoo ta'uusaa labse. Labsiin sun garuu ganaa mana murtii fi poolisiin hin mirkanoofne. Yaaliin warra Siinfiin kaayyoo siyaasaa qaba ture. Yaaliin warra Siinfiin waan tokko. Dheekkamsi ergamtoota mootummaa waan biraati. Labsiin bilisummaa mallatteeffamee utuu hin bubbulini sagaleen dhukaasaa dhagahamuu kan jalqabe. Poolisii fi finciltoota gidduutti dhukaasi banamuu ni barame. Miidhaan namarra gahee baay'ee yaraa ture. Bu'aan lolichaa garuu guddaa ture. Loltoota heelmeetii uffatantu daandiilee Dabliin eega. Sochiin meeshaalee waraanaa konkolaattota miilitariitiin marfamee gaggeeffame. Hidhamtoonni siyaasaa 100 lakkaa'aman manneen hidhaa dhiphisan. Humnoonni moototaa mana namaa sakatta'utti muddaman. Gara dhuma bara 1919 qabsoo hadhaawaa eenyuun bira hin dabarretu adeemsifamaa ture. Hidhattoonnis siviilonnis kan gatii itti kaffalan. Biyyattiin kaampii waraanaa taate. Ajjeechaa fi buufata waraanaa irratti dhukaasa banuun taateewwan guyyuu yookaan guyyaa ta'an. Haala Dabliin keessa tureen aangawoonni British gurguddoon masaraa Dabliin keessa akka hidhamtootaatti jiraachaa turan jechuun ni danda'ama. Poolisoonnii fi loltoonni mootummaa buufata qabanis haalli isaanii sanarra wayyu jechuu nama rakkisa. Sochii hedduun hin turre garuu jireenyi sodaa nagaa miti. Daandiin kamuu dhukaasatti nama geessuu danda'a. Siviiliin kara deemaa nagaa fakkaatu shugguxii baasee dhukaasuu danda'a. Pireesii Biritishiin dubbiin Ayirlaandii fedha jabaan hordofamaa ture. Biyyattii keessatti guyyaan dubbisaa ijoo taatee Irish jedhu hin galmeessisne hin turre jechuun ni danda'ama. Biyya alaatti ammoo Eeman Diivalraa qindeessee duula ololaa yookaan propagaandaa milkaa'aa godaantoti Irish Ameerikaa jiraatan bananiif galanni haa ta'u. Hawwiin finciltootaa deeggarsa guddaa argate. Ameerikaatti bakka bu'aan British sababa waliigaltee addunyaawaa Ayirlaand deeggaruuf uumameen hojii tokkollee galmaan gahuu akka hin dandeenye ibse. Loltoonni British 43,000 Ayirlaandii qubatan. Ayirishoonni 10,000 isaanitti dabalaman. Finciltoota kibba Ayirlaandii lafa iskweer kiiloomeetira 42,000 irra jiran to'achuuf lakkoofsi kun gahaa hin turre. Taa'umsi lafichaa qabsoo dahootiif yookaan gueellaaf mijataa ture. Magariisa dhakaawaa fi baadiyyaa daandii konkolaataa hin qabne. Kanaaf keessumaa yeroo jiidhaa tiraanspoortiin mootoraa galuu hin danda'u. Sababa kanaa baqattoonni IRA yookaan Irish Republican Army dhoqqina lafichaa fi bosonicharraa dahoo gaarii argatan. Jireenyi isaanii bosona keessa ta'us daheenya dukkanaatii haleellaa geessisanii baqachuuf magaalaa fi buufata waraanaa gurguddootti baay'ee dhihoo turan. Magaalaalee gurguddoo keessatti finciltoonni uummataa wajjin haalaan waliigaluu isaaniirraa kan ka'e
Irra jireessi loltootaa IRA magaalaarraa hojjettoota siviilii turan. Operaashinoonni Irish Republican Army magaalaalee Dablinii fi Korkii keessatti raawwataman hedduminaan galgalaaf karoorsaman. Sababni isaas loltoonni baay'een guyyaa hojii idilee waan hojjetaniif hir'ina humna namaatu mudata. Dalagni IRA buufata waraanaa fi loltoota mootummaa British irratti dhukaasa banuu of keessatti qaba. Dabalataan Dublin keessa garee addaa Special Squad, ajjechaa basaastotaa Intelligence Agents fi aangawoota siyaasaa Political Figures British irratti xiyyeeffatantu ture. Sadarkaa waraanaatti humni Irish milkaa'oo hin turre. Haa ta'u malee qabsoon isaanii qabsoo waraanaa osoo hin taane qabsoo siyaasaa ture. Bu'aan shororkeessummaa isaaniis bu'aa xiinsammuu fi kan siyaasaa ture. Miirri loltoota mootummaa British kufuu isaarraa kan ka'e miseensummaatti dabalamuun dhaabatee kan turan gadhiisuu fi harca'utti ka'an. Sodaan hidhattoota IRA'tiif qaban keessa ba'ee namni karaarra harka isaa korojoo isaa kiisii keessa kaa'ee utuu deemuu argame battalatti akka itti dhukaafamu ajaji jedhu siviilotatti hamma labsamutti gahe. Korojoon shugguxa dhoksuu nama dandeessisa. Biritishoonni ammoo carraa kennaa hin jiran. Waraanatti milkaa'uu dhiisuu danda'u. Garuu diinagdee fi sirnaan tasgabbii bulchiinsa biyyattii qucarsuutti milkaa'aniiru. Keessattuu carraan dhukaasi banamuu saffisa geejjibaa danqare. Oomisha hir'ise. Raayyaan waraanaa buufatoota hundaaf qabeenya uummataaf dammaqinaan eegumsa akka godhu taasise. Baay'atanii socho'uu, siviilota sakatta'uu, gamoolee sakatta'uu, guyyaa guyyaatti hojii hiiksisuu hojjetu. Sanaafis gatii kan kaffalan mootummaa kaffaltoota gibiraa British. Lolli gameef Biritishoota dhiphoo Ayirlaandii qabeenya horatan, investoroota, baankota Ayirlaandii tasgabbooftee oomisha kennitu irraa warra qooda qaban mara. Taateen hundi kabaja British kan alaatiif goomiinsa guddaa ture. Tokkoon tokkoonsaa mooraalii Biritishotaa qore. Paartiileen mormituu warra koonservaatiivii dhiphisan. Raayyaan mootummaa balaa xiinsammuu itti dhufu yoo dandamate mootummaan British garuu hin dandeenye. Yaaliin dubbicha to'achuuf taasifame hundi akkuma tilmaamuun danda'amu ittuma cimse. Biyyoota alaatti Aayirishootaaf qabsoon bilisummaa isaanii yeroo leellisiisuun yaaliin hacuuccaan mootummaan raawwatu komii qofa itti fide. Aayirishootas qabsootti takkoomse. Propoogaandistoonni Ayirlaandii hamma dhumaatti cunqursaa hojiirra oolchan. Yoo dukkaanotaa fi manneen tokko tokko gubatan akka mandarri guutuun gudeedametti gabaafame. Ajajaan waraanaa yeroo loltoota isaatti dura dhukaasa booda gaafadhaa jedhee himu jechi isaa akkasitti odeeffama. Yoo buufati poolisii gubate mandaricha keessaa mana isa bareedaa filadhaatii jiraattota manichaa boo'ii keessatti ajjeesaa. Yoo baay'atan irra gaariidha. The more the merrier. Poolisoonnii fi loltoonni yoo xiqqaate torbanitti halkan 5 biyyattii tiksu. Daandii irra qofa osoo hin taane baadiyyaa keessas ni eegu. Bosona keessa dhokatanii yeroo siviilota argan harka keessan ol kaasaa jedhanii itti iyyu. Ajaja keessan battalatti fudhatanii harka isaanii ol hin qabne taanaan itti dhukaasaa. Ajjeesuuf itti dhukaasaa. Namoonni isinitti dhufaa jiran yoo harka isaanii kiisii isaanii keessa kaawwatanii jiraatan yookaan yoo nama shakkisiisu ta'an uffisaanii. Darbee dogoggoruu dandeessu. Nama fayyaalessaa rukutuu dandeessu. Garuu sana umaa gochuu hin dandeessan. Gaaf tokko milkooftanii qaama isa sirrii argachuun keessan hin oolu. Namni ajjeestan yoo baay'ate gaarii ta'a. Isiniifan mirkaneessaa. Eenyuun ajjeesuu isaatti poolisiin rakkoon irra ga'u hin jiru. Gabaasi kun irra deddeebiin ganama jijjiiramni fide garuu hin jiru. Gabaasichi dhugaa ta'uus danda'a. Amanamuuf
gahaa ta'e of keessaa qaba. Ololli biyya alaatti deemsifamu dhugaas ta'e soba poolisootaa fi loltoonni mootummaa Ayirlaandii keessatti baay'ee jibbamaniiru. Maalna dhibdeedhaan ajjeechaa, mana gubaa, saamicha hedduu raawwataniiru. Sunis Ingilaandii keessatti oduu rifaasisuu ta'eera. Odichis fedha Ayirishotaa gargaareera. The Daily News of London secretly conniving at the barbarous reprisals now being carried out jechuun mootummaa himate. The Conservative Times ammoo akkas jedhee labse. Guyyaadhaa gara guyyaatti oduun Ayirlaandii dhufuu hammaachaa jira. Galmeeleen diigamsaa fi badiisaa dubbistoota yookaan readers Ingilaandii qaanessuu qabu. Itti gaafatamummaa ofirraa darbachuu yoo yaalanis hammeenya mootummaan jalaa miliquu hin dandeenyeen impaayerichaa fi guutummaa addunyaa biratti maqaan Ingilaandii badaa jira. Yaaliin shororkeessummaa bal'eessuu mootummaan raawwachaa jiru uummata British yoo rifachiisu wareegamni gootota Irish fincila nyaata lagachuu fi loltoota British ajjeesuu isaaniif adabbiin du'aa itti murteeffame Briteenota miiliyoonotaan lakkaa'aman gaddisiise. Yoomiyyuu bakka kamittuu IRA humna cimaa raayyaa British itti injifatu qabaatee hin beeku. Aangawoonni British lakkoofsa humna waraanaa Irish loltoota 100,000 haga 200,000 halkanii guyyaa ajjeechaaf qophaa'anitti akka tilmaamaman gabaasanii turan. Baay'inni loltoota Irish inni guddaan garuu 15,000 caaluu hin beeku. Loltoonni dhaabbii raayyichaa immoo 3,000 qofa. Akka duraan ibsame fincilli Irish qabsoo siyaasaa malee qabsoo waraanaa hin turre. Waliigalteen waraana dhaabuu bara 1921 ta'ames mo'icha barbaachisummaa murtii waraanaa dhabamsiisuu argamsiise. Injifannoo siyaasaatiif loltoonni 3,000 gahaadha. Hojiin isaanii abbaanummaarra yookaan eejent si'eessummaa yookaan kaataalistii ture. Hidhannoon isaanii waa lama milkeesseera. Uummata Ayirlaandii dhimma hin qabne Britishota akka diina isaatti akka jibbu taasiseera. Sunis bulchiinsa isaanii irratti mormii jabaa Ingilizoonni diinagdeenis ta'e siyaasaan qolachuu hin dandeenye kaaseera. Mormichis yaalii to'annoo akeekuma itti akeekameef kuffisee dhale. Gootummaan addaa shororkeessitoota sanaan raawwatame hin turre. Gamoo mootummaa irratti ibiddi qabsiifame. Boombiin itti marfamee alaabaan Ayirlaandii fannifame. Nama buusuu dhufutti akka dhukahutti buufati poolisii ibidditti qabsiifame. Karaan hidhattoonni dheekkamsa isaanii ibsanii fi milkiin isaanii dhimma dubbii miti. Dhimmi dubbii duula uummataa kana to'achuuf yaaliin taasifamu gatii guddaa kaffalchiisuu isaati. Jeneraal Grievous fi qabsoo dahoo Cyprus bu'aa siyaasaa shororkeessummaan qabu. Biritishoonni komaandoo isaanii albii hidhachiisanii akka nama ajjeesan ajajaa tooftaaniitiin akka isaan irratti yeroo raawwatamu cimsanii mormu. Malli kun hojiirra ooluu kan qabu lola yookaan waraana irratti qofa jedhanii akkan falman jiru. Garuu sirrii miti. Ani Cyprus keessatti warra British waliin wal waraanaan ture. Jarri gara jalqabaa waraanarra akka turre yoo hin fudhanne yookaan hin amanne illee gara dhumaatti dirqamaanis yoo ta'e liqimsameeraaf. Dhugaansaa tooftaa keenya lola waggaa 4tiin qabsoo namoonni 100 wayii qofti itti kufan tooftaa biraa baay'eerra tooftaa miidhamtoota isaa filatu ture. Kanas kanan haasa'u akka nama addoota waraanaa namoota du'aniin haguugaman argeetti. Nuti akka dhukaastota boombiitti jumlaan hin rukunne. Kan dhukaasni loltoota British otoo carraa dura dhukaasuu argatanii nu ajjeesanii fi sibiilota gantootaa fi basaastota qofa irratti. Diina kee daandii irratti itti dhukaastee kuffisuun waan hin eegamne yookaan unprecedented ta'uu mala.
Ani garuu bu'aa yookaan riizaaltis malee barbaacha pirezidaantii irra hin turre. Naappooliyoon diinota isaa akkamitti injifatee? Duubaan itti dhufe. Wanti sadarkaa bal'aatti sirrii ta'e yeroo iskeeliin isaa xiqqaatuu fi carraan mo'amuu kee 100tti gadi bu'u dogoggora ta'uu hin danda'u. Kan jedhe hoogganaa EOKA Jeneraal Joorjii Giraafis. Mootummaan humnaan rifaasisuun aangoorra ture. Poolisichi cina sanarra dhaabatee jiru bakka bu'aa fi mallattoo aangoo sanaati. Qawwee sana immoo warra isa morman sodaachisuuf yeroo kana darbummoo ittiin ajjeesuuf qabatee jira. Aangoon isaa seera qabeessa miti yoo ta'e, fedha ummatichaatiin ala bulchaa jira yoo ta'e, humnaan mormuun akka shiftaatti poolisii ajjeesuun akka nama weerara ofirraa ittisutti abboota irree irratti qabsaa'uun sirrii miti. Qabsoon bilisummaa sibrootaa dhukaasota yookaan explosions walitti aanuu bitootessa 31 bara 1955 odolicha irratti dhukaafamanii jalqabii isaa labsan. Loltoonni buufata raadiyoo Nikoosiyaa weeraran meeshaalee tamsaasa raadiyoonichaa barbadeessanii miidhaa qabeenyaa paawundii 60,000tti tilmaamamu geessisan. Waajjiraalee mootummaatti, wiirtuulee buufata raayyaa waraanaa fi poolisiitti boombiin dhukaafamee miidhaa cimaan gahe. Haleellichi addunyaa ajaa'ibsiiseera. Weerartoota shororkeesseera jedha Giraafis. Dambalii dhukaasa boombii irratti sochii siyaasaa waliigalaatti dabalame. Barattoonni sochii qabsoo bilisummaatti makaman. Giraafis qeerroo yookaan dargaggoota burqaa qabsichaa taasisuufan kaayyeeffadhe jechuun barreesse. Hiriironni milkaa'uun qindeeffaman jeequmsaan kan guutaman ta'uu isaaniirraa kan ka'e poolisoota daandiirraa dhiibanii to'achuun humna loltoota waraanaa barbaachiseera. Ijoolleen waggaa 10 illee barreeffamootaa fi ergaa adda addaa dabarsuuf ergamu. Barsiisonni akeeka qabsichaa mormanii utuu socho'anii argaman tarkaanfii hamaatu irratti fudhatama. Gaazexoonni Sifiroot duulichaa wajjin ejjennoo wal fakkaataa adeemsisuuf gara boodaa jedhan. EOKA irraa dhiibbaa cimaatu isaan eega. Fakkeenyaaf gaazexoonni tumamuu seerota cunqursoo mormuu didan. Warri hafuura dadhabaa lagannaa gaazexaa isaanii miseensota EOKA irraa isaan qaqqabu dhandhamu. Akka Giraafis ibsutti dambaliin shororkeessummaa garee xiqqoo namoota 80 hin caalleen jalqabame. Namoonni kunis garee 5 yookaan 6tti qoqqoodamanii magaalaan gurguddaa keessatti hojii isaanii hojjetu. Giraafis bosonaa fi gaarreen dahoof mijatan filatus lolli dahoo hin geggeeffamne. Daandiin gahaan odolattii keessa naanna'u waan tureef qabsoo dahoo geggeessuuf hin mijanne. Sababa kanaan namoonni gara baadiyyaatti ergaman warra hojii magaalaa fixanii daandii magaalaa irratti mul'achuuf baay'ee beekamoo ta'anidha. Xiqqaatus garuu baadiyyaan wiirtuu qabsoo dahoo fi bakka leenjii qabsaa'ota magaalaa ta'edha. Giraafis maqaa Diikensiin jedhuun areeda sobaa maxxanfatee yeroo socho'u qabamee hin beeku. Giraafis jalqabumarraa mo'icha waraanaa osoo hin taane mo'icha siyaasaa akka ta'u hubateera. Bu'aan maateelaalaa hamma eegameeyyuu hin argamne. Sadarkaa siyaasaatti garuu injifannoo guddaatu argame. Dhimmi hiree ofii murteeffachuu Saayipras ariitiin dubbii addunyaa odeessitu ta'e. Imaammati mootummaa Biriitish sababa Saayipras naannawaa Meditiraaniyaanitti wiirtuu waraana Biriiteen waan taateef gonkumaa bilisummaa ishee hin eeyyamnu jedhu gaaffii keessa galuu jalqabe. Waggaa 2 dura mootummaan Biriitish waa'ee Saayipras Giriik waliin mari'achuu didee ture. Amma muummichi ministeeraa Sar Antoonii Edan waa'ee Saayipras mari'achuuf Ateensi fi Ankaartaatti xalayaa ergan. Pireezidaantiin Saayipras yeroo Archbishop Makarios
furmaata mariin sun fiduu caalu barbaacha Giriik gara mootummoota gamtoomanitti akka ol iyyatu dhiibbaa taasisuuf gara Ateensi balali'an. Ka'uu isaanii dura ergaa gammachuu akkas jedhu Giraavisitti ergan. Waraana waggaa 75tiif gaggeeffame caala qabsoo Saayiprasiif gumaacha guddaa godheera. Maqaan dhokataan Dingensiin jedhu warra Biriitishiif iccitiidha. Sheekkoodhas. Gamanumaan fuulota seenaa qabsoo bilisummaa keenya irratti maxxansameera. Birraa keessa Giraavis yeroo yaa'iin mootummoota gamtoomanii itti gaggeessamu eegee haleellaa gaggeessuuf qophaa'e. Jalqaba irratti poolisoonni Siipirooyit ta'an hojii isaanii akka hin hojjenne yaada dhiyeesse. Akeeki isaas humni waraanaa Siipirooyit akka haphatuuf. Ajaja caamsaa 28 kenneen hooggantoota gara EOK'tiin akkas jedhe. Kaayyoon rukuttaa keenya isa itti aanee magaalaas baadiyyaadhaas poolisii shororkeessuu fi bulchiinsicha paaralaayiz gochuudha. Kaayyoon kun yeroo galma gahee bu'aan isaa gosa 3. Humna poolisii keessa ariitiin joonja'iinsi uumama. Baay'een isaanii yoo nutti dabalamanii hin gargaarre illee gochaa keenya irratti ija dunuunfatu. Humni waraanaa eegumsa nagaa keessa seena. Sun immoo humnicha haphisuu qofa osoo hin taane dadhabsa. Kufaatiin miiraa yookaan mooraal raayyaa waraanichaa hooggantoota isaanii irrattis dhiibbaa godha. Humnii fi ciminni keenya balaa isaanii dhaqqabsiisan ilaalee mootummoonni gamtooman karaa biyyoota waa'ee Saayipiras ilaallatuun furmaata barbaachuuf yaaluun isaa hin oolu. Bu'aan nuti barbaanne karaa kanaan argame. Poolisoota akeeka keenyaaf hin dhimmine yookaan nu adamsan irratti tarkaanfii ajjeechaa fudhachuun. 2. Buufatoota poolisii irratti duuluun. 3. Sochii walabaa poolisoota qeenxee fi gareen socho'an haleeluun yookaan ambush dhufachiisuudha. Poolisoonni karaa ijoollee barattootaa barreeffamoota mandara keessa maxxansamanii fi daandiirra facaafamanii waan eeguu qaban hubannoon kennamaaf. Poolisiif isin akeekkachiiseera. Sarbitoota Saayipiras guyyoota dukkanaa'ootu isaan eega. Gantoota ishee immoo adabbii ulfaataasaa karaa keenya hin gufachiisina. Yeroo diddan dhiiga keessan karicharra lolaastu ajaja kana baaseera. Namni sabboontota Siipirooyit dhaabuu yaalee kamuu ni ajjeefama. Namni sabboontota Siipirooyit sakatta'uu yaalee kamuu itti dhukaafama. Karaa keenya gidduu hamma hin galletti waan sodaattan hin qabdan. Hoogganaa EOKA Dikensi. Akeekkachiisichi booda EOKA'n haleellaa walitti aanan buufataalee poolisii irratti gaggeesse. Haleellichis gama tokkoon humna poolisichaa sodaachisee gama biraatiin qabsaa'ota EOKA'f hidhannoo gahaa argamsiise. Hagayya 28 koonistaabiliin damee addaa dhiba'aan tokko mareef dhiyaatee akka ajjeefamu itti murtaa'e. Daandiirra bakka namoonni itti baay'atanitti hojjetaa mootummaa Maayikil Kaarlos jedhamuun ajjeefame. Maayikil miseensa garee tarkaanfii fudhattoota EOKA 3 yookaan Esriman EOKA Execution Squad ture. Guyyaa aduu keessa onnee magaalaa guddittii irratti bakka namoonni dhibbaan lakkaa'aman jiranitti ajjeechaan raawwatame taatee miira poolisii cabse ta'e. Inni ajjeechicha raawwate Kaarlos booda qabamee ajjeefame. Waan hojjechuu qabu garuu raawwateera. Namichi damee addaa ajjeefamuun isaa mormii poolisoonni Giriik EOKA irratti qaban diige. Humna poolisii keessa Turkoonni Giriikota bakka akka bu'aniif leenjiin kennamuufii eegale. Sunis jibba gartuuwwan hawaasaa lamaan gidduu jiru badduu baase. Giriikota mootummaan Biriitish miindaa kaffaluuf keessaa irra jireessi isaanii basaastota EOKA ta'an. Isaanis karoora Biriitishotaa guyyaa guyyaatti dhaabbatichatti gabaasu. Warri EOKA hin hojjennes sochii EOKA akka hin
agarre ta'anii bu'aa Biriitishootaa buusuu qaban dhoowwatan. Tooftaa Giraavis fayyadamu mormuun Biriitishoonni olola hadhaa oofan. Grievous garuu dhimmayyuu hin godhanne. Akkas jechuunis barreesse. Waraanni hundi hamaadha. Karaan humna caalmaa qabu ittiin injifatan inni tokkichis gowwoomsuu fi joonjessuudha. Boodaan waraanurra fuulduraan waraanuutu sirriidha jennee falmii keessa galuuf yeroo fi fedhasaa hin qabaanne. Biriitishoonni Saayipras keessatti waraana banuu kootti hamma barbaadan naqeequu danda'u. Ani garuu waraanicha banuuf heeyyama isaanii gaafachuu akka hin barbaachisne beeka. Hojii kootti baay'ee akka milkaa'eef ganuus hin danda'an. Shororkeessummaan eeggamsa siyaasaa guddaa magaalaalee gurguddoo keessatti hiriira jajjabaa kaaseen deeggarame. Fulbaana keessa hiriira tokko irratti konkolaattonni raayyaa waraanaa barbadeeffamanii ibiddaan gubamanii Inistitiyuutiin Biriitishis gubate. Oduun gochaa kanaa Giriik mootummoota gamtoomanii keessatti carraa dhimma Saayipras dhiyeessuu harkaa muluqsiise. Fulbaana 23 iyyannoon Giriik kuffifame. Haa ta'u malee dulli EOKA Biriitishoota hollachiiseera. Kuffisa UN irraa guyyaa 2 booda bulchaan Saayipras Sir Roobert Armitage battalatti akka jijjiiraman odeeffame. Jijjiirraa bulchiinsichaa kan ta'anis jeneraala cimaa waraana addunyaa lammaffaa hooggansa gumii jeneraalota irraa reef soorama bahan Fiild Maarshaal Sir Joon Haarding. Grievous waa'ee namichaa akkas jechuun barreesse. Namichi dhugumaan loltuu cimaa yookaan tokkoffaa barasaati. Mootummaan Biriitish namicha hojii guddaa hojjetee fi kabajamaa kana hamma nutti erguu nu dinqisiifachuus hin danda'u. Haarding garuu hamma warra isa dura turanii caalaa milkaa'uu hin dandeenye. Nama siviilii nama waraanaatiin bakka buusuun isaanii poolisii dhiisanii humna waraanaa idileetiin warra EOKA galaafachuuf akka murteessan ifa baase. Rakkoon isaa qabsaa'ota dahoo yeroo lolan yookaan shororkeessitootaan yeroo falman qaamni humni waraanaa ofiif ittiin dulchisan hin jiru. Grievous akka ibsetti Biriitishoonni tooftaa keenyaaf deebii kennan daandii odolattii loltoota itti lolaasuudha. Deebii dogoggoraati. Waraana dahoo keessatti lakkoofsi hiika hin qabu. Grievous gareelee magaalaa fi baadiyyaa akka wal dubbisaa adeeman taasise. Baadiyyaatti waa gochuu yoo barbaade magaalaa naannoo sanaatti hiriira waamee humni naannoo sanaa hiriiricha irratti akka hin fincilamne eeguutti akka muddaman godhe. Loltoonni isaa baadiyyaa jiranis haleellaa isaanii walabummaadhaan geggeeffatu. Yeroo magaalattii waa gochuuf karoorses baadiyyaadhaa rakkoo uuma. Kaayyoon koo mo'achuu miti jedhe. Mootummaan nu balleessuuf hammam yoo yaaliyyuu humna koo jiraachisuudha. Haarding Nikoosiyaa akka gaheen Arkibishoof Makaras waliin waliigaltee mormaa olii taasisuu yaali. Guyyaa muraasa booda yeroo waliigaltichi addaan citu Grievous dhahicha EOKA iskeelii guutuu ajaje. Raayyaa waraanaa gara fuulaatti kakaasuuf jecha haleellaa haaraan buufataalee poolisii irratti geggeessan. Loltoonni EOKA albuuna miseeroo rukutanii gosoota dhuka'oo daayinaamaayitii muka yookaan istiik 5,500 hiwuzii meetira 2,700 saamanii miliqan. Magaaziin raayyaa waraanaatis meeshaalee waraanaa konkolaataa tiraakii tokko guutuu saaman. Eeggansi siyaasaa ni babal'ate. Biriitishoonnis dubbicha akka hiriirri hin geggeeffamne dhoowwuudhaan ofitti cimsan. Yeroon Mikaa'el Kaarlos akka ajjeefamu lallabames kanarra adda miti. Wareegamni jalqabaa warraaqsichaa Kaarlos onkololeessa 28 akka ajjeefamu murtaa'e. Guyyichis bara 1940 guyyaa Giriik humnoota
aaksisiif harka laachuu diddee guyyaa ayyaanaa sadarkaa biyyattii kabajamu ture. Haardiing hiriirri gosa kamuu akka hin gaggeeffamne dhorke. Giriivaasis Saayipirootaan dhorkichaaf akka hin abboomamne waamicha dhiyeessuun deebii kenne. Sababa kanaan dhukaasi hamaan taasifame. Loltoonni mootummaa tuuta uummataa jeequmsa kaasan irratti dhukaasan. Nama 3 madeessan. Sababa wal dhabdee daandii irraatiin namoota 1000 ol hidhuun manoota hidhaa Saayipiras dhiphisan. Yeroota mootummaan magaalaa irratti xiyyeeffatus dhahichi gurguddaan isaa baadiyyaa irratti geggeessan. Sadaasa 26 labsii yeroo muddamaatu labsame. Poolisoonni aangoo bal'aa sakatta'uu fi hidhuutu kennameef. Lagannaa fi hiriirri dhoowwame. Namni meeshaa qabatee argame murtii du'aatu itti faradame. Dhukaastonni EOKA hidhaa umrii guutuutu itti murta'a. Loltoonni British miiltonni isaan biraa ajjeefaman uummata siviilii irratti haaloo bahan. Konkolaattota qonnaa gabaa bahaa jiran dhaabanii kuduraa fi muduraa isaanii lafarratti harcaasan. Sakatta'insaan mana nama dhuunfaa weeraran. Warra manichaa miidhan qabeenya isaanii mancaasan. Shakkamtoonni qabaman torbanootaa fi ji'ootaaf otoo mana murtii dura hin dhiyaatin buufata hidhaa yookaan detention camp keessatti hidhaman. Gochaan loltoota mootummaa kun jedhe Giriivaas ummaticha harka keenya irratti kuffise. Gaafa bara haaraa bara 1956 Haardiing umriin EOKA gabaabbachuuf akka jirtu raadiyoo irratti dubbate. Guyyaa itti aanu loltoonni British 800 bakka Giriivaas jira jedhanii yaadan lafa iskuweer kiiloomeetira 3 marsanii guyyaa guutuu sakatta'aa oolanii hidhamtoota 3 qabatanii iddicha gadhiisan. Gabaasi Giriivaas bakka opereeshinii sakatta'icharraa kiiloomeetira muraasa fagaadhee dhiyeessituu yookaan baayinookulaars dhaan isaan ilaalaa ture. Dadhabina tooftaa loltoonni sun ittiin barbaadan hordofii ajaa'ibsiifachaan ture. Giriivaas akkas jedhe. Jeneraalli yookaan birgaadeerri dhufan tooftaa iddoo biraatti milkaa'an nurratti hojiirra oolchuuf yeroo yaadan gaafan argu na kofalchiisa. Kaka'umsi, xiinsammuu fi haalli qabsoo keenyaa hin galleef. Qabsoon keenya qabsoo finciltoota muraasaa hin turre. Qabsoo uummaticha mara dhuunfate ture. Qabsoo keenya goolabuu. Hiikaa kitaaba kanaatiin Oromiyaa fi bilisummaa gidduu fageenyi jiru dhaaba qabsoo cimaa qofa. Akeeki kitaaba kana hiikuu Oromoo warraaqsa haa jalqabuuf. Oromoon warraaqsa bilisummaa jalqabe haa xumuruuf. Warraaqsonni kitaaba kana keessatti caqasaman yeroo dheeraa fudhataniiru. Gara Oromiyaatti yeroo dhufnu garuu yoo baay'ate waggaa 2 keessatti diina keenya cabsuu dandeenya. Qabsoon Oromoo seenota armaan olitti barra'an irraa karaa adda itti ta'uu fi yeroo gabaabaa keessatti sababa itti goolabamuu danda'u qaba. Tokkoffaa baay'ina keenya, lafa keenya, akka keenya himamee hin dhumne, bal'ina, haqaa fi lafa Oromootaa qofa osoo hin taane dhugaa saboota sirnoota darbanii dararamanii namaa gaditti lakkaa'aman hundaati. Lola gosaati yoo jedhamee waraansa Amaarota yookaan fiigantootaa fi Oromiyaa dabalatee uummattoota impaayera Itoophiyaa keessaa biroo gidduutti adeemsifamu ta'a. Qabsoo dahoo keessatti yeroo dheeraa kan fudhatu uummaticha dammaqsuudha. Uummanni keenya immoo dammaqaadha. Hojii waggoottan 50 darban keessatti hojjetamaniif haa galatu. Jabina dhugaa keenyaa irraa kan ka'e ololli baay'ee bal'aan utuu hin adeemsifamin miirri Oromummaaf yookaan Sidaamummaaf qabsaa'uu guddaan uumame. Oromoota qofa osoo hin taane saboonni biraas hin qabsaa'u jechuun Oromoon bilisoomuuf yookaan injifachuuf qarqaarsa saboota biraa barbaadu jechuu osoo hin taane miidhamtoota diina tokkoo waan taaneef waliin qabsoofnee bilisoomuun dirqama sababa ta'ee fi lammata immoo
Turmaata waraansichaa gabaabsuuf baay'ina loltoota keenyaa daddabaluun murteessaa waan ta'eef. Sababa qabsichi ariitiin itti goolabamuu danda'u kan biraan dadhabina mootummichaati. Mootummaan Abiyyi fi Daani'el Kibrat fa'aa dadhabaa qofa osoo hin taane unkuta'aadha. Dinagdeen mootummichaas gargaarsaa fi liqii haa argatu malee du'aadha. Mootummichi abbaa irree ta'uun isaa immoo gargaarsa alaa argatu akka dhabu taasisa. Maddi dinagdeen mootummichaa kan biraa Oromiyaa fi naannolee qabsa'an birooti. Oromoon dhaaba isaa bobbocimsee ijaarrachuu dandeenyaan raayyaan ittisa Itoophiyaas carraa wal fakkaataa battalatti dadhabuu fi unkutaa'uutu quunnaman. Sababni isaas lafa bal'aa Oromiyaa guutuu to'achuutu irra jira. Sana gochuuf baay'ee haphata. Kanaaf salphaatti mataan garagalchama. Nuti dhaaba qabsoo dahoo keenya cimsinee ijaarrannaan miseensonni biirokraasii mootummaa kan uummattoota cunqurfamoo keessa bahanii Itoophiyaa tajaajilan qabsoo keenyatti makamuu fi yookaan mootummicha gananii diigamsa humna mootummichaa keessatti qooda fudhachuun isaanii hin oolu. Harka qullaa sibiila osoo hin sodaatiin qeerroo 5,000 bareednee TPLF kuffisuu yoo itti dandeenye sibiilicha hidhannaan nafxanyaa ilmoo Minilikee keenyarraa ariinee Abisiiniyaasitti deebisuun akkam salphatti. Hojiin abiddaa waa gubuu fi barbadeessuu qofa miti. Nyaata bilcheessuudhas, qaqqaammatamuudhas, warqee baqsuudhas. Kottaa abidda qabsoo qonnaan bultoonni Baalee Taaddee Birruufaan bara Oromoon waliin beekne qabsiisan ABO'n bobeessee qeerroon Finfinneetti xumura goona. Abidda qawwee keenyaatiin Oromiyaa daaraa ishee yookaan diinota ishee rukufattee haa cululuqxu. Oromiya's history shall be rewritten with blood.